ያው እንደሚያዝኑ አውቃለሁ ግን ምንም አማራጭ የለኝም ምንም ህይወት የለኝም ሽታችን ሰብለ ትባላለች ለሶስት ጊዜ ያክል አስወርዳ አራተኛው እንግዲህ አርግዛለች ማለት ነውና ያለው እንዳንቹ ዘላን የሆኑ ስጋቸውን ሸጠው የሚያድሩ ባለጌዎች ካሉ ይርዱሽ እኛ በልጅ ናፍቆት በቤተሰብ ናፍቆት እየተሰቃየን እዚህ ሽንት ቤት እያጠበን አፈርደች እየበላን እየተገለመጥን እየሰራን ያለን የመዳም ቅመሞች ጨዋዎች ግን ላንቺ 5 ሳንቲም አይወጣንም 5 ሳንቲም ላንቺ አይወጣንም ካንድም 3 ነፍስ ነው ያጠፋሽው ማወቅ ያለብሽ ነገር ግን ትዳር ይዘው ለፈጣሪያቸው የተገዙ ፈጣሪያቸውን እየፈሩ በጨዋነት ተቀምጠው ልጅ ያጡ ብዙ ሴቶች አሉ እናት መሆን የሚያምራቸው ብዙ ሰዎች አሉ አክብተ ከቢያ ያደችው ቀባ አንዱ ጋር ብቻ የምትቆና አጃብ ጆልን ከኛ ነም እንደው ሶንታኔ አነከናከን አኮነጌ ፈተኔ ይሮ ሰዲ ገራትና في አርፋፋቲ ይሮ ሰዲ ኦፍ ከሳ ባሰን አርፋፋት ደሞ ገራን ይችላልቴ ዱጋድ ብቹፊ ዋንጀኖ ላችሳ እሺን ካምቢያባቲፍ ዋብራቲፍ ማለ ይወክንሞ ኦጂፍ ነማ ካሮራ ቀቦሚቲ ገሮሞ ማልጀቴ ነገር ጋራ ጥቁመሺ ድሬ አፋን ህንጉምኒ ና ገርገራኒ የቴሮ ቦቹ ከነ ኤኙ ማራርቴ ምዱጋድ ብቹ ተከተክ ለነን አነ ጥቁመለ ለበኪን ነው ነቹ ከምባቴ ፎጂ ዳፍ መለ አረገሱ ማልጅቹ ዳፊምቲ ዋና ማጃቡ ሙዱጋድ ብቹ ፊ ነገር ጋር አጀቴቶ ካምቦች ስለማገራም ነምኒ ዱጋድ ብቹ ነምሰሙ ህንቀምኒው ተይመኒ ነምሺ ገርጋር ህንጁ ነው መራታ ከሺ አነ ከሺ ወረካዩ ህንቀምኒ ወራ አከሺ ተይነት ኦታ ይመለ ነምሺ ገርጋሩ ቀፍሺ ተካ ፈራንካ ተከባሴ ነምሺ ገርጋሩ ህንጅሩ የቹ ማሊፊ ነምኒ ካሮራ ቀባንተ ካሮራ እንዴማ ነምኒ ኦፊፍዩ ያ ደባዬ ቀበሰሙ ከይሳ waan gargaaru dhabi gadbichu waan gargaaru hinamne nama gargaaru hinam namni shi yo akkana jettu fi fuus salfattu jiro sadif baasin ajaa'iba beedu gadbichuuf keessattu shamarran akkana erga akkana maal wachi biyya baalu nam kayun qabni jechu nani beeku garu namni tokko akkamitti yeroo sadi tokko argite tokkotti maal gochi deebita jireen tokko argite tokkotti maal deebita lamaffa yeroo arfaffa dashin siri yeroo arfaffa nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf keefeni ishin kan mana gaddimo mi akkamitti maal jedheetan ishii gargaara yeroo gargaara muftutana miskiinti yatun in ibamtu arkshi fayya nama qaama guutuu qabud kaname akkamiti dhugaa dubbachuuf immoo beektani sanummoo be asuma baateetuma namatti leeni mattu asuma baatee qaanii takka malee nagargaara obboloota ko akkana ta'e shee madella illee indaza anu dhugaa dubbachuuf beqa dubartii ta'uu kootti nuuf jibbii jechuudha maaliif ana kana tana wajjiniin dubartii jedhamuun ala wanti nama salbisun jiru dhugaa dubbachuuf salbina kun bas kun waa waaqan qabu waan ibee miti naman qabu ofi dhaqt maaf ni gejjette toon hojjetanii akka namni hojjetutti nu ofi fuyyuu dhugaa dubbachuuf waa'ee hojii malee ani beeku namni sa'aatii kana yaadu hin beeku ani sa'aatii dhaayyuu hin qabu saatin ofi kiyamina tinyade ofe guyu hinqabu shingena dalaga rabati bakbar baade nyette dufte gana nagargara jetti nama marata jiras asla wana ma ajaib lugad bachu bayi takana ajaib digaru
namoota akkana kanami gadi galuu kanaan akkana kana maal jettu meesin dhugaa dubbachuun nama akkanaatirra ani viidiyoo kanarree fiduu hin barbaanne waan irraa baratamuu miti gin baay'ee tokko na ajaa'ibii oonan itti laalee maal jetteetu mana gargaara gaafa jettu akkanan ta'e yoo jettu nama miskiina of fakkeechitee gaafa dhuftu kanaaf ishee hundi hin qabu jedheetu mana ajaa'ibii dhugaa dubbachuuf xiqqummallee saalfanni na gargaara akkana ta'e gaafa jettu ajaa'ibuma ishee bichaa miti namoonni akkanaa kun baay'eedha beektanii na gargaara mana ijaazanii baati isaan booda nuufi fuyyoo sa'aatii nyaatatti nyaannu hin qabnu hojjennee dafqinee xaarree gubannee farankaa takka baasee ishii gargaaruuf hin qabu kuniyyuu dhugaa dubbachuuf dhuma fi ammoo feeyyuu ta'e waan akka isheetiyyuu laphumarree nama dhooftu jechuudhaan akkana tana gargaaru dhiyeessitu namoota akkana biyyaansi ani hin dhaggeeffadhulleedha waan nama xiqquma ishiitillee nama gaddisiisanillee hin qaban yoo firfira jetteetuma na duratti duute waan akka dhugaa dubbachuuf waliin qabu nama akkanaa maaliif hojii badaa hojii fokkisaa hojjette waan ta'eef hojii akkasii namoonni akka ishee gargaaranii alatti namni fayyaa qabu namni kaayyoo qabu nama akkana tana hin gargaara jedheetoo yaadu ani dhugaa dubbachuuf akkanatti oosana abbaa manaa biyyarraa qabdi ammaas itti dhuftee akka barbaadde taate na gargaara biyya na galcha khayra inshallah ajaa'iba dhugaa dubbachuuf baay'ee takka nama ajaa'iba ishii bichaa miti namoonni akkanaa baay'eetu jira garuu immoo namni isaan gargaareetu ndom odoo firfiruu jedhanii namni isaan gargaaru hin jiru namuma akka isaanii walumaa gargaaranii alatti yoo ta'e nuyi kaayyoo qabna karoora qabna waa baay'eetu nu eeggata namni gargaaru hin dhabamne iyyeechi hin dhabamne namni luka qabu namni qaama hir'ataa guuta nama bakka waan qarshumtuu oduu sirraa hafee nama akkanaa kana gargaarurraa dhugaa dubbachuuf akkamitti gisee dhaqxu san kana wallaalte kuni dhibee miti siin qabu kuni bakka ofii keetiif dhaqxe jaalatteeti kan naxxama waan ta'eef kuni waan akka isheetiyyuu waan nama gaddisiistu takkarree hin qabu boochee dhiiga boochee waan akka dhugaa dubbachuuf anaa garuu na biratti waan akkanaa kun na biratti fudhataman qabu waan akkanaa kun anan gargaaru dhiisitoo illaaluyyuudha garagaree gochi ishii waan ajaa'ibeef namoonni biraatillee akka tanarraa ilaaltanii waan akkanaa ofirraa of qusattan namni dhugaa dubbachuuf nama ija hin qabu nama ta'e malee namni ishee gargaaru hin jiru jettee ta'u boochee miidiyaa irratti of salphiste malee kan namuyyuu na gargaara jettee takka amma kan miidiyaa irra dhuftee na gargaara jettu akkasii dhugaa dubbachuuf yeroo tokko miidiyaa kanarratti waa baay'ee argu waa baay'ee sin baratu waa baay'ee sin argu garuu immoo namni keenya nama yaanne yoo ta'e malee namni dhugaa dubbachuuf biyya ormaasitti waan akkanaa eenyedhu hin jiru nama yaanne amuroon isaanii haan nama hojjanne yoo ta'e malee namni bakka karoora qabu namni guddachuu barbaadu ishii nama biyyattis akkasuma biyyattirree waan akkana dalagaa waan turte iyyeetti turte jechuudha biyyattillee ammas dhuftee immoo asitti waan akkanaa dalagde namni hojjeteetuuf jijjiira jennaan ishiin immoo siriidha akkasuma taate jechuudha namni akkana indoo eerumaa fagaachuudha gargaaru dhiisii dhugaa dubbachuuf ana akka yaada kiyyaatti namoota akkanaa ani hin beeku nama suusanyaa injiraamti biyya keessarree namni akkanaa kun biyya ree eenyu jechaa jiru namoota akkanaati nama guddoota nama ammana geechuu taate umurii kana uduu daa'imallee sabiyyee nama hin beekne taate tuniniitii guddoon ana mana geechuu kanaaf waan hin taane asitti biyya ormaa keessatti dalagdee sanummoo gadi baateeti matti nama ajaa'iba na gargaaraa yoo jettu afaan ma guuttatte isheenumallee ittiin ta'u habo ajaa'iba
Ana baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf yeroo tokko miidiyaa kanarratti waa baay'eetu na ajaa'ibaa oola. Waa baay'ee. Garuu immoo dubbachuun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waa baay'eetu waan irraa baratanis ni jira. Waan nama barsiisu ni jira. Namni dhugaa dubbachuuf akkamitti akka yaadu bichaan beeku. Kun daa'ima asitti daa'ima godhata kun waa'ee anuma yaadne kana anuma yaaddamne kana hojjeta. Waan dhuftee hojjedhu iyyummaa ta'e ilaaltee iyyummaa ta'e san ofirraa balleessuudhaaf yaada. Maaltu gara si yaachisa ganaa? Ana akkasiin jedhaa obboloota koo turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin galuutti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Baay'ee.